قام كيراتا وي قام كيرا ما جالت وي ليش قام كيرا ما جالت مالي وانت قصي ناين قام كيرا وانا دي جالت مالي قام كي أسرع جماري كندر ناين توكو متى كان ريفين سكيرا جماري هانج كوما كيات أشوف برا جالي أسين دفع أسين دفع أسين كده أسين كده قام كيرا ما جالت إيه سالفة ربي يا جو هشام عارفون كنا قبل نيجر ثاني جالت طاف جت المنور مكة يوتيوب بيري مانكوش هردفتن أكملنا قبل نيجر ثاني جتشا أكنا قف فياتا تنبدي قمنا يا ورون إنجليز فالي كنت مفنيف how are you everything alright I am you and you so أكملنا قبل نيجر ثاني مينوين يعني هدونا فتا راح جتاني ميجي ذكر كولي داس إنهم تكسرون إتشا نموي كودي سندوير كيسوم أكمل إنكا يا مالي جوال نانا رفيت على راح ساسني قرب تحرى فيديو ديسني توري تكرر إستي تجافي نجافتي توري تجارا أكنو تجارا بارتي تو مو أنجاف أنا جديني توري تجارا سنيفو جالت تفيه كابجن توتي أوفسي بعنا جان كرا استوديو كنا فتان سنجرا ولا رتي بعنا جانو إدني سنجرا akkasumas immoo hiriyoonni daawwattoonni yuutuubii keenyaa kan 40 qabna isin hordofaa jiranii yeroo ammaa kana keessatti galatooma nu hordofuu keessaa akkasuma jechaadha gaafii tokko akkuma isin gaafatanii argaa jirtanii jechaadha har'ama paartuudha waan tokko hin gaggaafadhaan illee jechaadha deebimee haa deebistu isin jechaadha so me akkanatti immoo raabari jechuu me takkalaalani me ilaalame kometti jizeta kame raabari like bichaadha la ta like kuma lama kuma sadi kuma afura kuma shani faawru annam you know what I'm saying dubayu ton dare commenti kenne isa darbe jalatti baaye commenti jaallatanii jirani baaye galatooma commenti baaye kennanii ramba yeah sani fiyo chara wallahi you know what I'm saying baaye sin jaallanna support keessanii baaye galatooma commenti sanaafillee baaye galatooma dhuga commenti hundisa baaye na surprise na godhatu yep sanifu we love you yes we love you family kenya baaye sin jaallanna yeah sanifu amma odoo sanatti baasin karagaa fi deebii kala ofsitti dara koppiin hanga dhumaan faana turaa isin jaa itti bohaartanii wantoota tokko waan isin jettu mee hin dhageeffatanii isinoo maal jettanii sinigale gaafi kan isin yaa gaafa dhumalee chara bakka sanboo of moof gaafa dhaas isin yaa chara anillee isin hin beetu gaafi an barreeffadhe kan hin beetu akkuma isin wata wala barreeffate ani hin beetu sanatti isin leen hin beetu you know what I'm saying like this you must of dhageeffadha isin jecha ifuma godha ka yeroo tokko ingiliffa keessa otomee kuno chara nabbarate dinini haga biyo kura ya ingiliffa haga biyo kura narran an kare idin isin gale rame chara maada abba YouTube ganabu wow harka gisee takkamee baay'ee qalbii jaallata sanifu si adanaqeen jira ayyee si adanaqeera asirraa fadhu garuu seeraan jenne inu warra ingiliffa kun akkasitti naasu inu single ingiliffa miti barwaante ay maal jedha single ingiliffa karaa deeboo jecha si adanaqee jechaan I support you amma fi karaa gaafii kiyyaa si taraa chaadha yeah let's get it karagafi hina cara maaf karagafi boom so gafi toko fara qobbaa'in jira baran qoffoo hirtaan kadhin taara wow haga gafi 78 qabafi let's go baby me read it up mal hawitaaf oi
Mary di makana. Mal hawi anu takka gaafadheen beeku gaafii. Gaafateen beeku. Wabillahi gaafii hani takka ani si gaafadheen. Riidi chuudhaaf waan nafuuf tokkoffaa irratti fayyaaf nagaa akka jiraataa jiru kana fayyaa guutuu nawaaf idmeesaa guutuu. Ittaanuudhaan immoo hawwiisaa kaayyoon inni qabu asirra fuudhee pirivaartii haasoo nan gaafatu waan ta'eef kaayyoonsaa hundumtuu bakkaan akka galmaan isaaf ga'u barbaada hawwas. Waan biraa nan quufu. Fakkeenyaaf ammati wantoota bibbitachuu barbaadu keessaa nan beeka tokko. Sanaaf akka ati wanta sanaaf bitatte an si argu hawwii kootii. Waan akkasii galayuu noo imbeetta kana hundumaa himuu nan gaafatu. Akka beekideebi. Bareeda waan jedhu. Maaloo kana jaarratti na jalqaba irratti kan isin. Eeshi amma gaafiin kun jechaadha. Yeroo baay'ee isin garama jechaadha. Wanni kun dubartii maraa dhufa gaafiin kun. Dubartii tanamtan jechaadha. Waan hin beeku jechaadha. Dhiifama naa godhaatin. Gaafiin kun garuu isin ilaallata. Gaafiin kun isin ilaallata. Yoo waramsi isin warra dubartii jechaadha ilaallata. Isin nagaaftee turte jaallachuun siif maal na jettee turte siin jedhama jechaadha. Dhiira caalamoo wanna kana keessa gadi bu'ee kan qorate. Ni qoratanii yoo raasan keessuma gadi buutanii qoratanii. Jaallachuun siif maal? Ila fakkaamni. Ibsi tara biyaasi deeqaa shan ibsi. Maal kan keessa rakkise maal deeqaa? Naayin jechaan isin warra. Jecha tokkoon ibsa deeqaa shan. Jaan jecha ani immoo akkaati seeraan ibsitu barbaada. Seeraan lafa keettee. Jaalala jechuun anaafi isinii galee anamma kakkoon ibsaa durba hundumaa bakka hin durba hundumtu. Jechaan atillee bakka tan ta'e ufumaa kee bakka kan kootiitti jaalala jechuun yoo gammachuu duwwaas miti jaalaluma jechuun iyyuu wal danda'anii gammachuuf gaddatti waan hundumaatti wal bukkee dhaabachuudha kanadha jaalala jechuun anaafi jaalala jechuun maal inni sareen abbo jaalala jechuun anaafi. Jaalala jechuun anaaf si galee wanta faamiliitti illee nama jaallattu kanatti matta jaalala jechuun istirii jireenyaati anaaf istirii si galee soo hin beeku istirii jireenyaa si jechuun si galee waan faamiliitti ana qosaan jiru ifuma ji serious ana qosaan jiru na dhaggeeffadhu faamilii amma si galee waan tokko fakkeenya si kaasaa. Jaalala jechuun amma family to you now so. Yeah, I know that. Anaaf jaalala jechuun istirii jireenyaa kan gammachuuf gaddatti nama sana waliin dabarsitu istirii jireenyaa jechuudha anaaf. So garuu gammachuu duwwaatoo hin taane gaddis akkasuma jechuudha. Akkasuma jaalala jechuun kun. Jaalala jechuun istirii jireenyaati. Ibsaan ibsitu. Ibsaan jaalala keessa hundumatu jira. Sanii gala jaalala keessa gammachuu jira, gaddatu jira, olkoo jira, gabbuu jira. Waan hundumaa waan wal keessatti qabatee jiruu fi anaaf istirii jedhama jechuudha. Kan qoodimu. Jaalala jechuun istirii jireenyaati jechaasi. Yaa. Wow. Maaliif namni baay'ee nama atamma dheengadda jaalala jechuun gammachuu jechuudha jettee deebiste. Ayino jaalala keessa gammachuutu jira akkuma gammachuu amma fakkeenya alala dhukkubuu danda'a akkasumas gaddinuma wanti hundumaa wal keessatti qabate kan jiraatudha jaalala. Dandeettiidhaan jiraataa jechuudha obsoof keessaa qaba. Sigalee isin murteessaa. Ani gaafachuu bichaadhe. Garuu ana. Akkanas sigalee ramachaadha akkanatti sirraan inni. Akkamitti sirraan akkanatti ibsuun beeku ani. Akkanas sirraan inni just you know what I'm saying. You know what I'm saying. Itti dabalee immoo nama jaalalli tokko faani jechuudha bari. Lubbuu keetiif illee kan boqonnaa siif kennitu. Bakka wal keessatti qabatee jira. Maal jettee istirii jireenyaa jettee istirii maatimaatiif si dubbataan jirtu istirii jaalala. Akkam istirii waaw. Aannan qobsinee garuu inni gammachuudhaan deebise gammachuudha duwwaa deebise. Yeah, pretty. Aduh mama dia tidak bisa. Gammachuudha. Serious, my is gammachuudha. Bizoon dara. Gammachuudha waatu hin taane intini keessa. All right, ishi. Please. Sadaffaa haa ta'u. Mee ani maqaan kee eenyu? Reediyoowwan kan maal shut my baby my everything. Waka. Maqaan keenya jiraatte bara. Qoy. Maqaan keenya. Mee reedii kana ibsi lafa kaa'e akkanatti ibsitiin jechaadha akkanatti bira lafa kaa'e akkana ibsiteetiin jecha achi bira lafa keessa. Siribsa moo maali? Ana ibsita. Ana ibsita. Maali gaama maali si? Niin ibsi. Takka waan akkana gaafadhe mi'oo. Waan akkana gaafadhe. Takka haadha barreeffadheetu barreeffee mi'a ana ibsi. Anumaa taniyyuu na ibsi.
riidichoon kun maal isinitti fakkaate Wow. ala kanaan isin eegale yeroo laala namni yookiin duuriyyee tokko isin fakkaata garuu naan dhugaan dubbadha garuu riidichoo jechuun dhugaa tokko fagaraa qulqulluu kan namaaf yaadu sharri minaamin kan jedhamu kan namarratti yaan ana immoo nama akkasiiti nama barbaadu lammata waan namaa isan dhibu jiruu mataa isaatii jiraata sadaf namni sun akkasitti bulee fi inni akkasitti bulu inni jiru akka itti bulu jiru mataa isaatii kayyoo isaa sammuu isaa ofii beekaa jechuudha nama ofitti tamaamanii jiraatu jechuun wanti tokko immoo nan godha jedhee nama fakkeenya waan kana siin godha naan jedhee nama fakkeenya anuma koratti fida waan kana nan godha ana duwwaa fotoon taane nama tokko yookiin wanti tokko nan godha jedhee sammuu keessa ga'eedhaan hojiidhaan argisiisa jechuudha afaan duwwaadhaan nama baay'eetu unudeessa garuu hojiitti jijjiiru inni immoo hojiitti jijjiira saniif yennaan ibsa baay'ee sa'aatii lama sadiyyuu natti fudhachuu danda'a kanaaf hundinaaf xinnoota akkasi akka kanuma soba waan hin qabne waan jirtu kanuma baay'eetu jira garuu water kanaa jechuudha maalummaa namaa immoo kan nama jaallachiisu waan akkasiiti zim jedhanii Wow. Harna ibsiteera. kana caalmisi ibsuu nan danda'a dhugaa isaatiin Ani yeroo mata kam ibsa dheeni gaafadhin beeku garuu har'a watan ibsicha waan tokko ni keessa. Plaanii kee bichaan deema waan ofirraa beeku raacha. Ishap ima plan jechaan yeroo hunda plaanii wayin qabaan. Yeroo hunda yoo jira. Sammuu isaatiin deema sammuu isaatiin gaafa deemu nama kana geettertecha. sammuu isaa kuni kan isin kan isa karaarraa diggatu ta'u. Ammallee garaa qulqulluu keessin jettechaadha. Yaa. Alhamdulillah rabbi sharinatin kannene waanyo namanatin kannene alhamdulillah rabbil alamin wa ofirraa soo njara du garu isin jetterti garu bakka garuu waan akkasii lachuma keenyatu qaba bar ana kee hijab tasi gaafadha no ginjeroon si jiru waa'ee namaarraa kana sharri minaamin kan jedhu ish gaaffii afraffaa gaaffii sitti bulluudhaan gaaffii seeraan gaafasitti namni tokko kan gammadu yoo maal argate Ani amma achirratti namni tokko gammadu yoo maal argate ofii hin keetti yaadate fakkeenyaaf namni tokko gammachuu argate yoo maal argate yoo maal godhe yoo maal argate kan gammade immoo yoo waan maal argateef gammadee taate. Amma asirratti namni hundumtuu yaada mataa isaatti qaba yoo yaa maaliif namni tokko amma asuma kan birri jechuu danda'a namni baay'ee birri kanaaf iddoo guddaa kenna. Anaaf garuu namni tokko gammachuu qaba yennaan gammachuu yookiin gammachuu argate kan hin jedhu tokkoof faamilii isa jaallatuu fi faamilii wal jaallataa qabaachuu maaliif faamilii jechuun importantii laayifii keetiiti jireenya keeti kun illee si gammachiisa inni lammataan immoo nama seeraan jaallatu nama akka garaa keeti yennaan ammati isa jaallattu yennaan inni si jaallate laayifii keessatti gammachuun kana inni kaan garuu ittaansee dhufa birri jechuun ittaansee dhufa maal hundumtu ittaansee dhufa kana faamilii argattanii faamilii baay'ee isin jaallatu isa jaallatte qabaattanii nama isin jaallatu seera qabaattanii inni taanu in dhufa tokkoffaan immoo amma yennaa barattanii barumsa keessanitti ija gaarii tokko yeroo argattanii isin gammachiisa achirraa kaatanii jireenya gammachuu nan jiraadha jechuun hin danda'amu kana jechuun ko ammaani wanta tokko hojjettee yeroo ija itti argattu gammachuu qabaatta. Amma tu nipsi sin jedhaa waan ati jettee dhaabattu nan beekash. Haataatu fikli shaataatu malee akkana jechuu. No dhugaadha anaaf ani akka mataa kootiitti naasa akka mataa kootiitti importantly family barbaachisaa namni jaallatan barbaachisaa. Jiruu ta'e tana keessatti mee maal ofii hawwitaati? Ofumaan keetiyyuu maal ofii hawwita? Ani ofii kootiif kan na'u family mataa kootii qabaachuu abban nama lama isa booda achi gidduu tokko gaafa teessu kana ofii hawwu. Isa kan jiru rabbiif galannatu barumsa korran jira hojjetaan baradha indillee hojii isaa hojjeta as gidduu waan teessu. That is good. As gidduu waan teessu maal akka itti ta'eetu? Daa'ima wayii dhiira ta'e dubartii ta'e. Dhiira kanadha. Wanti hundumtuu sa'aatii. Mee qaama kiyyarraa caa. Qaama kiyyarraa maal jaalatta? Dhiisigaa. Qaama kiyyarraa maal jaalatta? Maali wanta akkasii? Nine. Qaama kiyyarraa waan ati jaalattu maali? Qaama kiyya asirraa jammaree. Hunda qaama. Nine. Tokko. Mataa kana rifeensa kiyyarraa jammaree hanga quba kiyyatti. Achi ubbaadhaa gadi taa'aa. Asiin dhufee asiin gad dhufee asiin gad deebi'ee achi dhaqote. Qaama kiyyarraa maal jaalatta? Saalfadee rabbii kiyyaata.
ignore godhe darbu. No, this is important question. Qaama kiyyarraa maal jaalatta? Dhugaa dubbachuu fi namni tokko gaafa walitti dhufu qoy Qaama kiyyarraa waan achi sanaa isaa jalqaba maaliif namni tokko ka'eedhuma. So amma dhugaa jirtu maal sitti bakkaatti qaldinaarra. Gaafa wal dhuftanii gaafa jaalalaa wal gaafatamu namni tokko nama tokko hin jaallata gaafa jaallatu garuu qaamuma isaa hundumaa walitti qabee jaallata garuu yeroo sana yeroo jaalalli isin qabdu wanti isin irraa jaallattan tokko jirti yookiin Naan qaama kiyyarraa waan itti jaallattu. Yaa qaama kiyyarraa waan itti jaallattu bakka qaama kiyyarraa. Qaanonni nu dhiisi boo. Naan hin dhiisu. Ish focus ta'e qaama kiyyarraa waan itti jaallattu bakka qaama kiyyarraa boota kam jaalatta? Maal kiyyattu si bareeda? Kanaafi keessa. Sabes? Tinii keetii fi tinii keen qeensa keen jaallata. Qeensa kiyyaa fi nyaara kiyyaa caa. Achi jalqaba leessu. Naan fikir ishee haasa'e. Sabes jaallata? Dhugaa dubbachuudhaaf tinii isaa kan jaalladha jalqabumaa kaasayyuu jechuudha. Ture jalqabumayyuu kan awween biraa hoosiin maaliif afaan oromoo nyaara baay'ee nyaara isaa baay'een jaalladhee taanuudhaan immoo ani tokkoffaa dhiira qeensa qabullee hin jaalladhu. Nah, qeensa milla isaatiif nyaarasa. Qeensa milla isaatiif kan illee qabate jechuudha. Maaliif isin Dubartiin tun immoo ajaa'ibaa eegatee isin gadi. Ani wallaahi jecha ani dubartii badda ajaa'iba. Ani dubartiin maalun ajaa'iba. Maal isee qalbeeta? Bakki nama isin jaalatan nama qeensa jaalatan. Amma eessaan dhuftanii qeensa nama jaalatan. Argeera kan. Nyaara jaalatan. Mee amma asirra maatu jira? Wannan meeqatti jira? Naan ani ko durbas ta'e dhiiras ta'e ko waan jaallatu gara biraa qaba gin maal isinitti fakkaate ijumaanuma argite jaallatti jiru miniira. Ayyee tarre. Gaafii darbaffaa gaafii dhuma. Adaraa seeraa. Gaafii dhuma. Qaama kee irraa dammoo osoo maal si dabalamee hawwita? Qaama kan kee kanarraa. Oomaa tokkoyyuu. Naan bakka osoo wanni tokko dirqama si dabalama sin jedhanii. Maal sona dabalame maal sosii dabalame ifedu kwa baka ibetta bale kwa illa ina taka si ana musinjara qaama hitara dirqama hin daballa wanda kana hin daballa dirqam uga dubbachu fa man fedu mbettatu amma bar sinjare dirqam shugute kana sira sakani qaama hitara so wan tokko si dabal sinjarani sinjara mus maalit na dabalu nan ka baka qaama wi maalit si daballa lawa sinjara maal bro maal si dabalame bro maale wanti kun ani maal isinitti fakkaate guys dhugaa dubbachuuf TV naamini otoo hin taane ani of jaallatti jedhamuu hin danda'u ግን አቃመ እኮ ባየን ጃለዳ ዋኔ ቀበ ሰኔ ምትወራ ነው ዋኔ ሲንገድ ጋር ናን ደበለቱ ቀብደ በቃ ድርቀም ቱና ወይ ቀባድ ኦኬ ደፈጀቹን እንዳየን ኦኬ ማታኮ ዱብደ ከነረገጭሱ ሪፈረንስ ኤረሲሱ አካ አሲን ገድ ተሩ በርባዳ አካ ኢንዲዘን ከነፈዳ galata rabbi ani ugal takkala fi ko kessa tay utun de balade qaama kana ratti kana de balade jedha saben beekwan namni gari hidhifa da balata oh nan qabaga oh kenna ndukku hajja waqashi tan ma sada ba ma yo ma vais akka bintu ta fi bura gabi takke sada bolore na da bolime mashi gabi takke sada maka hada dera so ana akkatti yaade fidan beega zini gara wacala no gafi balade gafattetu so akkanatti sigafanne baga nu debiste wanta trebs khoni wan bay bareedada ittu fisin jada sinis akkasini to labdi qabna chada yikaran ma yero gaari sin hawina sin gara ma chada wonna asu no asu marratti comment ke jalatti chura bari ijolle durban bayeni inte obse barbaanna jedhani jiran kanaan dargite tatana uga obse keessane sanargine dubbimna ani comment jalatti baay'ee barreessanii jirani silka sara khawfne sanni takada no instagram dan na dubbisu dandeessu youtube jalatti sini deebisu danda'u sanefiyu instagram na dubbistanii na sini deebisu danda'u instagram si hino akkuma sara argatan yartani akkana jedhaacha kiyalle hina walumatti fayyadamu isini garam chada sanefiyu kaisi dentani dubisu indani tawaron of sakami dubisna yetani anile ke sanna gaftani yata gara instagram duftani chara sorry wala sanin debsni serious mali fi chara bay ma message ma bay arga so sanin information gala daru warri isi barbade yo khayra so anile saati bay wan qabanef so sanin sa isin saati ka takwan ka qabduf
warroon hojii asoo barbaadan waan tokko tokko irratti yaada keessan kanatti barbaadanii fi akkasumas aayidiyaa qabatan aayidiyaa sana qooduu barbaadan obsee biraan dhuftaniitiin itti kan wantan deettan isin jecha Instagram asii follow godhaatiin barreessaa fi isiniin argitee jechaadha. Galatooma fayyataa baay'ee sin jaallanna torbee gaarii. Guyyaa gaarii haga galatoomii gaaffii nu dhiyeessiteef. Atis baay'ee galatoomii isoo aduun natti baatee nyaadhee qosoo hin qoofin as dhuftee asitti amma garaa qooqaan istuudiyoo kana gala istuudiyoo hin seentanii garaa qooqaan isoo bishaan hin barbaanne isoo nyaata hin kennine mucaa kana aartii isaa wajjin guddisattee si galee raamicha laalmeen ima rabbii kana teettee na wajjin dheebottee na wajjin yaaddee na wajjin fiddee Kadhata rabbiin beeluuf neeqaamee jedhee si galee raamicha bishaan kana iyyuu amma adisiin kennine gara ofii kennee bishaan kana akkanatti dhuunati. Dhiifama guddaa garuu baay'ee kabajamtootaa fi jaalattoota hiyyaan si galateeffachuun fedha. Galanni keessan kan bilisummaa ilmaan Oromoo siniif haa ta'u nuuf haa ta'u. Nuuf haa ta'u sin jechaa baay'ee galatoomii that is mine. Saniif hocaadha baay'ee galatoomaa sin jechaa torbee gaarii halkan gaarii. Ciao. All set. Pull up. Records on records, got backers on backers, I'm riding around in a coupe. Pull up, I pull up.